raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mul'atan dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduu isinitti himuun kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Jeequmsa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti dhalateen addatti barattoonni Oromoo dararamaa jiraachuun himame. Walloo aanaalee Dawwee Harawaa fi Harxummaa Furseetti uummanni finxaaleeyyii Amaaraatiin manni irratti gubatee bosonatti baqatanii jiran birmannaa ariifachiisaa barbaadu jedhame. Kunneenii fi kanneen biroos oduu keenya har'aa keessatti argattu. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Barruuwwan jibba uummata Oromoo dhaadheessan mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti facaafamuu hordofee walitti bu'iinsa barattoota Oromoo fi barattoota Amaaraa gidduutti uumameen adeemsi barruu fi barsiisuu torban tokkoof gufatee kan jiru yoo ta'u, dhukaasa poolisiin federaalaa baneen barattoonni Oromoo miidhamuu maddiitti dararamaa jiraachuu barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Barruun jibbiinsa uummata Oromoo dhaadheessu torban darbee mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti facaafamuun walqabate walgaarreeffannaan barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduu jiru akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, Guraandhala 4 bara 2014 galgala sa'aatii 4tti barattoonni Amaaraa qindaa'uun barattoota Oromoo mooraa keessatti miidhuu yaaluun jeequmsichi akka eegalame barataan yuunivarsiitii Finfinnee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Oromoo afurmoo shantaanii turanii rukuchuun didan ijoollee dhaabataa turan wal guuranii dhufanii Amaaraa utaanaan jechaa dhufanii turan. Kan ijoollee kana rukuchuuf gaa'elan ijoolleen baqattee deemte booddee jedhanii dormii hundarra naannoo dormii keenyatti walitti qabamanii hin jedhan. Ijoolleen tokko akka jedhanitti federaalonni illee mooraa gadhiisanii akka ba'aniif dursanii beeksisanii turan. Pirezidaantiinis beeksisanii ture kan jedhanii yaada kaasanii jiru. Hokkora yuunivarsiitii keessatti uumame kana hordofuun poolisii magaalaa Finfinnee dabalatee poolisiin federaalaa gara mooraa seenuun barattoota afaan Oromoo dubbatan addaan baasuun dorsisaa fi reebicha irratti raawwachaa turaniiru kan jedhu barataan kun poolisii fi qaamoleen nageenyaa mooricha barattoonni Amaaraa hokkora eega kaasanii booda mooraa gadhiisanii akka bahan godhamuun barattoota Oromoo reebaa turan jedheera. Poolisiin Finfinnee illee hunduu waan afanatti hin fakkaatu dhufee dormiirra deemee doorsisaa ture jechuudha. Nama afaan Oromoo dubbatu qabaa turanii nullee dormii keenya dhufanii turanii dormii keenya dhufnaan afaan Amaariffaan haasofsiisnee jedhanii deemanii ijoollee hedduu reebaa turanii naannoo dormii shamarranii illee ijoollee Oromoo qofa gadi yaasanii aayidii irraa guuraniiru. Ijoolleen Oromoo beektaa amma kalee homaa wanti isaan dubbatan waan isaan godhan hin jiru. Garuu kan isaan qabaa ture kan bibbii yookiin seekuritiin garaagaraa dhufee qabaa ture immoo ijoollee Oromoo kan lolicha kaasee deeme immoo ijoollee Amaaraati. Isaan yaa'uusaa arganii yeroo isaan guganii yaa'an arganii booda humni adda dabalatee galee poolisii Finfinneedhaan natti fakkaata erga seenanii ijoollee reebaa turan. Reebicha poolisiin federaalaa fi magaalaa Finfinnee dormiirra naanna'uun raawwachaa turan baqachuun barattoonni Oromoo hedduun dormii dhiisanii mana kitaabni itti dubbifamu yookaan laayibraarii keessa buluusanii kan dubbatu barataan kun shirri bulchiinsi mooraa yuunivarsiitichaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru amansiisaa miti jedheera. Uummanni hedduun laayibraarii bulee poolisonni seentellee waan hojjettee yaate itti natti fakkaata amma. Tumaa mooraa waan hin qabnu kana booda jechuudha. Hojii isaan hojjetan silaa arginee jirruuf. Barataan yuunivarsiitii Finfinnee kan biraa odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeen hokkora kanaan walqabatee qaamoleen nageenyaa balbala dormii barattoota Oromoo cabsanii seenuun reebicha raawwachaa turuu isaaniitiin haalichi yoo hin furamin ammallee yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jirra jedheera. Moorama keessaa gadi ba'uu bakka arginaa ijoollee keenya irratti kan dhiibbaan akkanaa ga'e kana wanni nu hubanne. Kana booda bakka dormarra deemanii barattoota kamuu bakka dhiibbaan hamaan ta'e bakka nurra gahaa ture. Amma sa'a kanatti iyyuu ani balballi irratti caccabee kan ture akkas ta'a bakka sayya keessaa iyyuu qaama miidhamaadha. Balballi irra diigame pirooktariin balbala naaf sirreessine bakka buluun qabu dhibbi mooraa kanaan qabu bara dormii biraa buruu hin dandeessu nu jedhaannaan
torban turuu danda'a akka gootarsintu beeka waan akkasii nu deebisanii ammayyuu kun ta'aa jira callisne dormii eegaa jirra jechuudha qabeenya keenya. Mooraan kun yookaan immoo bulchiinsi mooraa kanaa pirezidaantii mooraa kanaa itti gaafatamummaa fudhatee barattoota mariisisee barattoota kana iddoo tokkotti walitti qabee mariisisee furmaata hin laanne ammas dubbichi sanuma ta'a. Liban Jaarsootu gabaase. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Baakkootti milishoonni gandaa dubartii aaddee Dhibbashii Abdiisaa jedhaman ukkaamsuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Baakkootti milishoonni gandaa dubartii aaddee Dhibbashii Abdiisaa jedhaman mana isaanii keessaa ukkaamsanii butuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar butamuu aaddee Dhibbashii Abdiisaa quba qabu akka jedhutti bitootessa 4 bara 2014 halkan toora sa'aatii 3tti ijoollee isaanii waliin irbaata nyaataa osoo jiranii milishoonni balbala cabsanii itti seenuun ukkaamsanii fuudhanii kan deeman yoo ta'u hanga gabaasti kun qindaa'utti eessa akka geessan akka hin beekne dubbata. Itti fufees aaddee Dhibbashiin akkuma nama kamittuu jireenya isaanii gaggeeffachaa ilma isaanii guddisuu malee yakka tokkollee akka hin qabne himeera. Itti dabaluunis ilma isaanii Dilbii Mararaa jedhamu sababa mootummaa bilxiginnaa mormuuf waggoota darban keessa balleessaa tokko malee poolisoota humna addaa Oromiyaatiin ajjeefamuu hima. Erga ilma isaanii jalaa ajjeesanii boodas yeroo garaagaraatti doorsisaa fi sodaachisa garaagaraatiin dhiphachaa akka turan kan himameef aaddee Dhibbashiin qaamonni mootummaa guyyaa dheengaddaa halkan mana isaanii keessaa butuun achi buutee isaanii dhabamsiisuu maddi kun eereera. Intalli isaanii tokko ajjeefamuu obboleessashiin booda dararaa qaamni mootummaa irraan ga'u dadhabdee waraana bilisummaa Oromootti makamuushee kan ibsu maddi kun bakka intalli kee jirtu nutti himi jechuun rakkisaa akka turanii fi sababuma kanaan ukkaamsuun akka hin oolle dubbateera. Guutummaa Oromiyaa keessatti sababa ilmaan keessantu bosona jira jedhuun namoonni kumootaan lakkaa'aman dararaa hamaa keessatti kan argaman yoo ta'u kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii ibiddaan gubatee fi saamame muraasa akka hin taane dubbatama. Namoonni hedduunis ukkaanfamuun wayita hidhaman kanneen biroommoo qe'ee isaanii gadhiisanii jireenya baqaaf saaxilamuu eerama. Dhumarrattis uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee sirna tokko tokkoon foo'ee isa ajjeesu hanga ofirraa kaasutti dararamni kun isarraa dhaabbachuu akka hin dandeenye hubachuun akka irra jiraatu maddi kun eereera. Wabii Waaqotu gabaase. Finxaaleeyyiin Amaaraa torban darbe keessa Walloo Aanaalee Harxummaa Fursee fi Daawwee Harawwaatti manneen jireenyaa uummataa ibiddaan barbadeessuun walqabate uummanni aanichaa gara bosona dhiyoosaatti argamutti baqatee kan jiru yoo ta'u uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uun bosonaa fi bakkeewwan garaagaraa qubatee jiru kun deeggarsa hatattamaa akka barbaadu namni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Gabaasa Liban Jaarsoo Gurmecha Gammachuu akka taanutti isinitti hima. Uummanni Oromoo finxaaleeyyii Amaaraatiin qe'ee fi qabeenyi isaa gubatee baqachuun bakkeewwan adda addaa qubatee jiru garmalee rakkatullee qaama mootummaas ta'ee kan biraa uummata kana kan dubbise hanga ammaatti hin argamne kan jedhu namni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan kun uummanni kun waan nyaatuu fi dhuguu harkaa dhabuu isaatiin bosonaa fi bakkeewwan garaagaraatti baqachuuf dirqamuu isaa dubbatanii uummatichi rakkoo cimaaf saaxilamee jiraachuu eeran. Wanni keessa jiru qaamni mootummaadha akkamitti keessa jiru qaamni kennu gaafatu hin jiru ofitti hin qabne jechuudha waan akkasiidha gargaara akkasiidha hin arganne maan dura galatti gammee hin qabne bineensan taanee mukan kun addunyaa baay'ee babbaafannee hin gashanne akkasitti waan itti fayyadamu hatta buunaa waan itti dhumullee gandarraa taaneffannee muka jalatti baanee jiraatu jira jechuudha namoota jalatti qabannee aduu kanaafuu gariin itti gaman tokko maan dura hin arganne qaamni ofitti butee ofitti qofa gargaarasii hin jiru. Era mootummaarraa ta'e immoo qote bulaan waan danda'u qabu waan ta'eef waan gargaaru hin qabu kan gargaaranii haala sanii gara kakkarratti gara kanneen hin qabnu qaamni waan hin jiru bakka itti hin qabnu bu'aa irra baanee jiraatu jira jechuudha. Finxaaleeyyiin Amaaraa bulchiinsa godina Walloo waliin ta'uun aanaa Daawwee Harawaa fi Harxummaa Fursee keessatti maqaa shanee jedhuun manneen jiraattota nagaa erga ibiddaan barbadeessanii booda uummanni qe'ee isaa gadhiisee baqachuun dararaaf saaxilamuu kan eeran namni biraa raadiyooniin Dirree Shaggar dubbise. Bakkeewwan ibiddaan barbadaa'uu maddeetti uummanni akka waliin qunnamneef hidhattootaan to'atamaa jiraachuu himaniiru. Qaamni mootummaadhaa ofii gubsiisa waan ta'eef kanarratti gargaarsa wayii kennan qabu jechuudha. Wanti amma Kataaroo kan jedhamtu Sanqallee Dhagaabee kan jedhamu kun mana hedduutu gubatee jira. Uummanni mana jalaa gubate kun gargaarsa godhamuu fi dhiisii ofiillee adamsamaa jira jechuudha. Bosonatti galee jira. Wanta mootummaan bira dhaqee gaafii godhee gargaarsa kennu dhiisii ofii gubaa jira. Ofii qe'ee waan ta'eef gargaarsa tokkollee hin goone haga ammaatti jechuudha. Uummanni rakkatee jira. Midhaan boolla qabanillee baafachuu hin dandeenye. Ganda ollaatiillee waa fudhachuu hin dandeenye irraa fagaatanii jiran. Mootummaan wanta gargaarsa godhan qabu uummanni kan barbaadu geessara abbaa biyyaa ta'ee jiraachuu
jechuudha. Akka lammaffaa jiraachuu kanarraa akka saba tokkootti jiraachuu barbaada. Godina kana keessatti akka lammaffaatti jedhamee akka saba tokko yookaan immoo akka diinaa biyya tokkotti jiraachaa jiru. Namoonni qaama mootummaa keessa jiran immoo Oromummaan balleessuudha malee akka tokko dalagamee osoo hin taane sababiin wanta sababa Oromoo ta'anii. Uummanni Oromoo Walloo aanaa Hartummaa Fursee fi Daawwee Harawaa keessatti yeroo hundumaa haleelamaa jiraachuu eeranii manguddoon daa'immanii fi haadholiin badii tokko malee qabamuun mana hidhaa keessatti reebamu jedhan. Dargaggoonni hedduunis mana hidhaa keessaa baafamuun achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuu dubbatan. Sababa Oromoo ta'anii kan rakkoon ammaa ragaa jiru. Kanarratti dabalee immoo namoota jaarsolii dullanii haadholii dullanii qabanii karaa manatti guuraa jiranii manidhaa keessaa immoo halkan baasanii tumanii namoonni baay'een illee manidhaa keessa dhabamaa jiran odeeffannoo qabna. Namoonni illeen ofii qabamanii deemanii ijoolleen dhabaman hedduma jira. Aanaalee Hartummaa keessallee humni addaa naannoo Amaaraa kun achitti deemee maraa shanee sakaan jedhu mana uummataa barbadeessee miilli keessaan baanetti kan akka tasaa keessaa bahee karaa bosonaa jiru irratti irra deebianii fuudhanii karaa ibiddaa darbisaa jiranii. Haga ammaa illee ganda sanarraa namni akka wal keessa cuune akka waardiyyaatti gad ba'anii eegaa jiran jechuudha namoota horoo baatee galu. Uummanni Walloo rakkoo fi gidiraa cimaa keessa jiraachuu kan eeran namni kun uummanni Oromoo gola addunyaa hunda jiru sagalee nuu ta'uu qaba eega jedhanii booda miidiyaalee hayyoonni fi namoonni dhageettii qaban hundi dararaa fi gidiraa mootummaan biltiginnaa Oromoota Walloo irraan gahaa jiru hawaasa idil addunyaa biraan ga'uun dhiibbaa akka taasisaniif gaafataniiru. Uummanni Oromoos tokkummaaf falmatee sirna kana ofirraa fonqolchuu akka qabu dhaamaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti namoonni nagaa hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti dargaggoonnii fi namoonni nagaan lakkoofsaan hedduu ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa dubbatan. Jiraataan aanaa jalduu raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada qoodan tokko akka jedhanitti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an bakkeewwan adda addaatti qabamanii bakkas geeffamuun waajjira poolisii magaalaa Goojjoo keessatti hidhamanii garmalee dararamu irratti argamu. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduuti. Ganda Goojjoodha. Waajjirri poolisii isachumadha. Dararrichi hamaa fi ulfaataadha. Nama odoo mana murtiin geessiin waggaa tokko hanga ji'a ja'a waggaa tokko hanga ji'a torbaa kan jirutu jira. Keessumaa namni dhukkubsatee illee mana yaalaa dhaquu hin dandeessu haalachi keessaa baay'ee ulfaataadha. Lafa dhiphoo keessa nama 200 hanga 150tu jiraata. Lafti iddoon ciisanis akkasuma baay'ee dhiphaa fi rakkisaadha jechuudha. Lafuma argatan konkolaataa keessatti yookiis immoo nama mana shaayii taa'u nama nagaadhaan mana siree qabateetu mattaaqa qabatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf cobiitti yoo qabanii fidanii dhufuu jechuudha. Namni lafa jireenyaaf socho'uu danda'a walii gadi kan cobiis kan gindibaratis kan jalduus kan giinciis asuma lafuma kanatti hidhamaa jechuudha namni. Dargaggoonni kunneen ragaa qabatamaa tokko malee dargaggoota ABO shaniiti jedhamanii bakkeewwan garaagaraatti walitti qabamuu maddiitti namoonni nagaan daandii isaanii otoo deemanuu karaarraa jallifamanii mana hidhaa sanatti darbataman hedduu ta'uu himu. Namoonni qalbiin darbe yookaan maraataa rifeensa dheeraa qabaachuu isaaniitiin qofa shaneedha jedhamanii waajjira poolisii aanaa jalduu magaalaa Goojjootti hidhaman jiraachuu kan himan maddi kun namoonni hedduun dhimma isaan hin ilaallanneen dararamaa jiraachuu dubbatan. Wanti nama gaddisiisu ijoollee karaarraa qabanii deeggartoota shaneetii yookiin immoo shaneedha jedhaniitu qabu. Nama karaa deemu kamillee qabaniitu dararuu jechuudha. Ammoo wanti baay'ee ulfaataa fi xaxaa nama jibbisiisu ijoollee aanaa biraarraa konkolaataadhaan deeman konkolaataa keessaa buusanii qabu. Tokkoffaan dabalaa iddoo isaati inni jalduma. Lammaffaan immoo Abdallaa Qaasim Arsiidhaa dhufee karaa deemaa gurbaan kun yooduma karaa deemaa jiru qabanii shaneedha jedhanii reebanii too'idhaan jechuudha. Haaromsaa giddiisaa Gindibaratidha. Inni kunis abbaa fi haadha isaarra hin jiru naannoo isaarra hin jiru akkasuma jechuudha. Hundumaa lamaayyoo Amboodha. Ginciidhaa qabanii fidanii hidhanis asii. Shaambee Masarat Gindibarati kunis Araarsaa Giddiisaa innis garuma Gindibaratidha. Tufaa Magarsaa Cobiidha. Amma mana murtii tokko malee asuma jiranis. Sisaay Dajanee innis naannuma kana jara Cobiidha jechuudha. Tokkummaan meettaadha. Tokkummaan Tarreessaa Hirphaa jedhama. Jalduun kun immoo Guddisaa Boqonaa hanga Oromiyaatti illee xalayaatti gadi fidanii hin didee jechuudha. Waajjirri poolisii gallakkisuullee didanii jechuudha. Iyyataniis mana murtii geessuu didanii calqabaa Boqonaa Cobiidha. Botee Mul'isaa waggaa tokkoo fi ji'a sadaffaa keessa jira jechuudha. Araarsaa jedhu nama maraataadha. Nama mataa hin qabne rifeensa dheereffatee dhagaa keessatti yookiis immoo maraataa mana galmatti galu qabanii iddoo kanatti jira.
itti fufanis namoota kanneen gaafachuun waan hin danda'amneef mana hidhaa keessatti nyaataa fi bishaan dhabanii rakkachaa akka jiran himanii xiqqaa fi guddaa jedhanii osoo adda hin baasin yakka malee jumlaadhaan nama hidhaa jiraachuu dubbatu. Guraandhala 30 bara 2014 nama obbo Girmaa Xaafaa jedhaman ukkaamsanii fuudhuudhaan eessa akka geessan wallaalamuu eeranii maatiin odeeffannoo ajjeefameera jedhu waan dhaga'aniif gadda taa'aa jiraachuu dubbataniiru. Taasa nyaata hin argatan ijoolleen kun namni baay'een maatiin isaanii bira ga'uu hin danda'anii gariin immoo maatiin qubayyuu hin qabu lafa isaan jiranii ammuma waliif oogee tookis walii dhukkubsateetu nyaata walii kenna malee nyaata hin argatanii maatiin isaanii fagoo jira. Lammataa immoo dararraa reebicha hamaatu irra ga'aa jechuudha. Reebicha hamaa waajjira poolisiitti reebamee namni hanga namummaan isaa irraa mulqamee akka waan isitti darbatamee lafa rakkootitti taa'aa jechuudha namni. Daa'ima xixiqqoollee hin jedhanii nama waggaa 6 waggaa 7 jedhanii akkasuma immoo magaalaa Shukuttee ganda duwwaa tokko keessatti gaafa 30 tokko qabanii hanga ammaatitti maatiin taa'ee bo'aa jira. Du'e hin jenne reef hin baane yookiis immoo as jiradhanii misaa yookiin nyaata hin geessinee fi waajjirri kaambii isaanitti hin ajjeesan jedhu ragaan qabatamaa reef hin baane haa ta'u garuu ajjeesaniiru isa jedhutu jira uummanni amma maatiin isaa har'a bo'oo eegalanii jechuudha. Umarrattis namoonni dararamaa jiran kunneen balleessaa tokko malee murtii haqaa dhabanii shakkii qofaan rakkachaa akka jiran. Tasa uummanni waraana faana walqunnamtii hin qabu uummatuma nagaatu dararamaa dhugaadhaan magindibaratii kaasee hanga jalduutitti hanga Shukuteetitti lafoo deemaa jechuudha uummanni kanallee dararu namni konkolaataan hin jiru sanaaf odoo furmaatan kenniin nama reebuu nama hidhuu shanee beektuu shanee habaa'oodha jedhaniitu uummatuma homaan beekne uummata shaneen maal akka ta'e habaa'oon maal akka ta'e adda baafatee hin beeknetu hidhamaa dararamaa jira jechuudha irra jaarsa jaaltee osoo hin jedhin namuma akkasiitu dhama malee namni tokko hariiroo waraana yookiis immoo waraana habaa'oo shanee walqunnamtii qabu hin jiru jechuudha. Akkasumaan uummata dararu mala. Wabii waaqotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.